Gabaasni warqaa mirga namoomaa Ameerikaa Itoophiyaatti ajjechaan seeraan alaa hiraarsaa fi hidhaan jumlaa mudachuu akeeke. Gabaasa kanaan mootummaan Itoophiyaa yaaddoo keessa seenuun dhagahamee jira. Gabaasni kun maal jedha kan jedhu bal'ina odeeffannoo keenya irratti qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Misiriin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti wal dhabdee Itoophiyaa waliin qabduun mirga bishaanii qaba kan jettu akka hin dhiisne himte. Manguddoonni Booranaa Aggaamii Muuyalee dabalatee daangaa Oromiyaa sarbuun mootummaa naannoo Somaalee raawwate ilaalchisuudhaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbisuuf finfinnee jiru. KFO'n filannoo biyyoolessa dhufu irratti hirmaachuuf qophii taasisaa jiraachuu ibse. Yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru. Miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Akkasuma of eeggannoo hayyootarraa kennaman kan uummanni keenya dhagahuu qabus qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Osoo gara odeeffannoo keenya bal'inaatti akkasuma of eeggannoo hayyootarraa kennametti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsin isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Itoophiyaa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan qaamolee nageenya mootummaa fi qaamolee biroon bakka hedduutti raawwatamaa turu qorannoon ni mul'isa. Gabaasni ministeera dhimma alaa United States qabiinsa mirga namoomaa irratti waggaa waggaan bahu kan bara 2024 ifoome. Itoophiyaa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan qaamolee nageenya mootummaa fi kanneeniin sababa wal waraansa bakka hedduutti ta'aa jiruun raawwatamuu ibse. Gabaasawwan qorannoo dhaabbilee mirga namoomaa akka Amnesty International, Human Rights Watch, Komishinii mirga namoomaa gamtaa mootummootaa, Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee miidiyaa walabaa irraa walitti qabuun kan kuraafaayii gabaasa ministeera dhimma alaa United States Itoophiyaa keessatti yakkaawwan ajjechaa seeraan alaa hiraarsa hidhaa jumlaa uggura nama hidhanii dhoksuu dhiibbaan mirga yaada ofii ibsachuu fi gurmaa'uu irra jiru akka itti fufetti jiraachuu ibse. Gabaasni kun lixa Tigraay keessatti yakki humna namoota qe'eerra buqqisuu ajjechaa sababaa irratti xiyyeeffate dirqiin gudeeduu fi yakkoonni kan shamarranii fi daa'imman irratti xiyyeeffate humnoota milishaa naannoo Amaaraa fi kanneeniin raawwatame jedhe. Kana malees ajjechaawwan seeraan alaa namoota nagaa fi aangawoota mootummaa irratti xiyyeeffate naannoo Amaaraa fi Oromiyaa humnoota waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannoo Amaaraatiin raawwatamus galmeessa kanatti dabale. Gareewwan milishaa naannoo Affaar, Amaaraa, Oromiyaa fi Sumaalee keessatti socho'an haleellaa bananii namoota hedduu ajjeesuu fi qe'eerraa buqqisuus ibsee jira. Balaan kun marti Itoophiyaa keessatti kan mudate yoo ta'u sababa wal waraansa qaamolee nageenyaa mootummaa fi hidhattoota garaagaraa gidduu jiru ta'us gabaasichi ibsee jira. Gabaasni kun ammajjii bara 2023 hanga bara 2024 yoo xinnaate namoonni 1351 ajjeefamuu ibsee jira. Isaan keessaa ajjechaan namoota 750 kan mudate naannoo Amaaraatti jedhee jira. Bara 2023 haleellaa diroonii mootummaan raawwatenis jiraattonni 248 ajjeefamuu himee jira. Akkasuma manneen barnootaa, hospitaalaa fi bu'uuraaleen misoomaa hedduun manca'uu ibsee jira. Gabaasni ministeera dhimma alaa United States kun raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni poolisii naannoo Oromiyaa bakkeewwan rakkoo nagaa mudatetti tarkaanfii gara jabinaa jiraattota irratti fudhachuus galmaa'uu ibse. Akka fakkeenyaatti dhaabbanni oduu Reuters 13 naannoo Oromiyaatti kan mudate qaamni koree nageenya yakkaawwan akka ajjechaa seeraan alaa hiraarsuu fi hidhuu raawwachuu gabaase eere. Kanas koreen kun gosa saba xixiqqaa hordoftoota amantaa fi miseensota paartii mormituu irratti xiyyeeffataniiru jechuunis ifoomse. Akka fakkeenyaattis ajjechaa aangawaa bilisummaa Oromoo Baatee Urgeessaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqiitti mudate fudhate. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ajjechaan aangawaa kana akka qoratamu gaafatus hanga yoonaa qorannoo ajjechaa kana ilaalchisuun bu'aan qorannoo ifoome akka hin jirres ibsee jira. Lola kaaba Itoophiyaa tureen immoo lola gama lamaanii Tigraay, Amaaraa fi Afaar keessatti mudateen gareen lamaanuu yakkoota sarbamiinsa mirga namoomaa raawwataniiru jedhe. Gabaasni kun walabummaa sochii miidiyaa rakkoo keessa jiraachuu irraa kan ka'e gaazexeessonni sodaachifamaa jiraachuu, hidhamuu yookaan biyyaa baqatee jiraachuu akeeke. Kanaafis gabaasa gartuu falmituu mirga gaazexeessotaa CPG erga bara 2020 as Itoophiyaatti gaazexeessonni 54 biyyaa baqachuu ifoomsee akeeka wabiitti eere. Gochaan namoota butanii gadhiisuuf qarshii gaafachuu ilaalchisee immoo gabaasichi dhimmi sun yaaddessaa ta'uu eere. Kunis barattoota, hojjettoota gargaarsa namoomaa jiraattota irratti kan xiyyeeffatedha jedhe. Gabaasni ministeera dhimma alaa United States biyyootiin irratti waggaan bahu kan bara 2024 ifoome kun ammas sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti mudataa jiru kun wal waraansa dadhabbina olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti mudatee jiruu fi qaamolee yakka kana raawwatan seeratti dhihaachuu dhabuu irraa kan ka'e
taateen kun mudataa jira jedhe. Kanaafis mootummaan saramiinsa mirgoota namummaa raawwataman akka qoratu, namoota seera ala hidhamanis akka hiiku, gargaarsi namummaa akka qaqqabu eeyyamuu fi mirgoonni yaada ofii walabaan ibsachuu akkasumas gurmaa'uu akka kabajamu taasisuu qaba jedhee dhaabbanni mirga namummaa kun. Ministeerri hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti wal dhabdee Itoophiyaa waliin qabduun mirga bishaan qaba jettu akka hin dhiifne himte. Itoophiyaan gama isheetiin hidhicha baatii fulbaanaa dhufu keessa akka eebbisiistu ibsite. Pirezidaantiin Misir Abdullaahi Alfati Al-Siisii laga Abbayyaa irratti tarkaanfii gama tokkoon fudhatamu kamiyyuu akka morman ibsuun namoonni Misir mirga bishaan ishee cal'iftee dhiifti jedhee yaadu yoo jiraate dogongoraa jedhan. Siisiin gita isaanii Yuugaandaa Yuwaarii Musaaviin waliin Kooriyaatti ibsa gaazexeessotaaf kennanii kana kan jedhan. Siisiin dhimmi laga Abbayyaa biyya isaaf dhimma jiraachuu ta'uu ibsan. Itoophiyaan gama isheetiin hidha haaromsa ayyaa bishaan gara Misir akka hin hir'isne irra deddeebiin ibsite. Adeemsi Itoophiyaan itti jirtu Misir dhangala'aa bishaanii madaalawaa ta'e akka argattu inumaanii gargaara jette. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti qajeeltoo fayyadamaa waliin hordofeeti jechuun irra deddeebiin dubbataniiru. Misiriin Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti hidha akka hin ijaarre barootaaf dhiibbaa gochaa turte. Itoophiyaan ammoo bishaan akka haala Misir hin miinetti fayyadamuuf mirga qaba jette. Manguddoonni Booranaa Aggaamii Muyyaalee dabalatee daangaa Oromiyaa sarbuun mootummaa naannoo Somaalee raawwate ilaalchisuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbisuuf Finfinnee jiru. Manguddoonni uummata bakka bu'an kunniin torbaan tokko biiroo obbo Shimallis Abdiisaatti mammaaranis hanga ammaa obbo Shimallis Abdiisaa hin arganne jedhan. Kan Finfinneetti imalan kamisa darbee yoo ta'u sarbamuu daangaa Oromiyaa fi saamicha lafa Oromiyaa ilaalchise obbo Shimallis Abdiisaa waliin dubbachuuf akka barbaadan himan. Manguddoonni Booranaa turtii ammaatti biiroolee fi waajjiraalee adda addaa deemuun kaayyoo imala isaanii himachuu malee hanga oduun kun qindaa'etti obbo Shimallis Abdiisaa dubbisuu hin dandeenye jedhan maddeen nu biraan gahan. Muyyaaleetti hanga ammaatti hiriira mormii akka hin adeemsifne kan dhorge mootummaa ta'uu himamee jira. Furmaanni hatamtamaan hin argamu taanaan uummanni Muyyaalee dabalatee magaalota hedduu keessatti hiriirri jabaan baabuuf qophiitti akka jiran jiraattonni dubbatanii jiru. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo filannoo itti aanu irratti hirmaachuuf murteessuuf gaafilee akka mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa fi irra deebiin hundaa'uu boordii filannoo kanaan dura keessa ture akka hin dhiisne himateera. Dirree siyaasaa fi filannoof mijataa ta'e ilaalchisee wanti fooyya'ee hin jiru kan jedhe Koongireesiin Federaalaa Oromoo filannoo biyyoolessa marsaa torbaffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2008 adeemsifamu keessatti akka hirmaatu beeksisee jira. Barreessaan olaanaan paartichaa obbo Xuranaa Gamtaa wantumti filannoo gaggeessisuu dandeessisuu jiraayii kan jedhu nu yaaddeessuun alatti gama keenyaan hamma dandeenyu qophii gochaa jira jechuudhaan BBCdhaaf himee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu odeeffannoo of eeggannooti. Odeeffannoon keenyas uummanni keenya aanalii Kiraamuu Amiiruu fi jaartee jirtaniif yeroo ammaa humnoonni mootummaa faannoo aanaa kana keessa riphxee nagaa uummataa boorsaa jiru irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Kanaafuu uummanni naannoo kana keessa jirtan Abbee Doggoraa keessaa gandoota kanneen akka Loomicaa, Baajitee fi Caaccoo, Karaa Durbaa, Gororaa fi naannawa ishee Jaardagaa, Jaartee, Dargee, Kottichaa, Gamoonii fi Eebboo, Saamboo fi Caaffee irraan Kiraamuu immoo Siidaan Barkalleetti jiraattonni Oromoo of eeggannoo cimsaa. Sababni isaas tarkaanfii humnoonni mootummaa hidhattoota faannoo irratti guyyaa kaleessa irraa eegalee fudhataa jiruun waraana mootummaa irraa waraanni hedduun du'u akkasuma immoo faannoon qabeenya hedduu booji'aa jiraachuutu dhagahame. Aarii sanii uummata keenyatti akka hin baane uummanni naannoo sanii akka of eeggan jechuudhaani ergaa kana nuun gahanii jiru. Nutis gurra isin buusnee jirra. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waa wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.